kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waa'ee kanaa beektu laata? Waa'ee giiftii keenya dubaroo maaramii, waa'ee boqonnaa isheetii fi waa'ee du'a mootee gara samiitti ol ba'uu ishee beektu laata? Waa'ee kanaafis wanti caafamee jira. Yaa Waaqayyoo taabota mana qulqullummaa keetii wajjinii gara iddoo boqonnaa keetiitti ka'i jedhee Daawit raajiraaf beektu laata? Faarsaa 131 yookaan 132 lakkoofsa 8 irratti. Taabota mana qulqullummaa kan jedhamte giiftii keenya maaramiidha. Egaa giiftiin keenya maaramii ilmi ishee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a moo'ee akkuma ka'e, isheenis du'a mootee kaatee har'a mirga Waaqayyoo jirti. Beektu laata? Akka isheen mirga Waaqayyoo ol baatee jiraattus Daawit duraan dursee ammas raajeeti jira. Faarsaa 44 yookaan 45 lakkoofsa 9 gubbaa irratti mootittiin wayyaa warqeedhaan kuulame uffattee mirga Waaqayyoo dhaabbattee jirti akka jedhe. Tokkos abbaan Hiriyaaqoos Matsaafa Qiddaasee galatoo isaanii irratti, Matsaafa Qiddaasee yookaan galatoo isaanii irratti yeroo xumurarra ga'u taabota zaduur iddoo jirtutti sina agalchuu, isheenis giiftii keenya maaramiidha jedhe. Dhugaadhumatti giiftiin keenya maaramiin Yerusaalem ishee samii yookaan Tsiyoon keessa jirti. Egaa nutis booddee du'a moonee akka gara isa dhaqnuudhaafis immoo gooftaan keenya barsiisee jira. Wangeelaa Maatewos 25 lakkoofsa 34 irratti qulqulluun Phaawulos jedhee dubbatee jira. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 22 irratti jechaadha. Kanaaf warri ishee jaallatanis ishee faana gara mana mootichaatti ol hin seenuu jedhee Daawit akka dubbate jechaadha. Dhugaadhumatti giiftii keenya dubaroo maaramiidhaaf wanti godhame, wanti hojjetame ajaa'ibsiisaadha. Beektu laata? Mee waa'ee dhaloota isheerraa kaanee gaggabaabseen sinitti himuu yaala. Na hordofaa. Adoolessa 30 bara 16 Haannaadhaaf Iyyaaqeemiin dhala dhabanii gaddaa kan turanii mul'ata addaa tokko argani. Mul'ata addaa argan kanaan Waaqayyo mul'ata keenya nuuf haa dhugoomsu jedhanii torban tokkodhaaf subaa'ee seenanii jira. Torban tokkoof subaa'ee seenan jechuun torban tokkoof tsoomsoluttidhaan kadhatan jechaadha. Egaa haaluma kanaan Waaqayyo kadhannaan keessan sinii dhaga'ameera gammadaa jedhee misraachoo dhageessise. Haaluma kanaan giiftiin keenya Haannaan giiftii keenya maaramiin garaatti haftee jechaadha. Yoom? Adoolessa 7 bara 16. Bara 16 inni jedhame kun bara Addaamitti murame waggaa 5,500 sun caccabaa hirrachaa dhufee 16 irra gaafa ga'u jechaadha. Haannaanis giiftii keenya dubaroo maaramii hagayya 7 ulfooftee yookaan dadhabbii godhattee utuu jirtu garaa Haannaa keessa utuu jirtu giiftiin keenya maaramiin ajaa'iba garaagaraa baay'ees gochaa turte. Kanneen keessaa laman sinitti hima. Inni tokkoffaan Saaminaas kan jedhamu adaadaan ishee boqotee jennaan boo'ichaaf gaafa deemtu gaaddidduun ishee reeffa isaarra gaafa bu'u Saaminaas du'a kee ka'ee waa'ee giiftii keenya dubaroo maaramii ishee garaa Haannaa keessa jirtu kan ajaa'iba godhe dubbate. Beektu laata? Kan lammataa ajaa'ibi godhamee Barsaabaa kan jedhamtu firri maaramii firri Haannaadha. Akka isheen ulfooftee jirtu gaafa dhageessu utuu nageessanii maal ta'a laata? Ijallee hin qabu yoon ta'e garaa ishee harkaan qaqqabeen ilaala jette. Garaa Haannaadhaa qaqqabdee gaafa ilaaltu achumaan ishee baramee arguu dandeesseetti. Beektu laata? Haaluma kanaan giiftiin keenya dubaroo maaramiin ajaa'iba isheen godhatte hojjette kanarraan kan ka'e jibban Ayhuudoonni miqqanyoon ajjeesuudhaaf itti duuluuf gaafa jedhan ergamaan Waaqayyoo Haannaa fi Iyyaaqeem tulluu Libaanositti baqadhaatti hin jedhe. Tulluu Libaanos irratti caamsaa tokko baqataniitu jiranii caamsaa tokko bara 15 achirratti Haannaan giiftii maaramii deesse. Namoonni ishee jaallatanis ishee faana bu'anii tullicha irratti afeerraa garaagaraa godhaniif beektu laata? Achumaan immoo hanga waggaa 3tti gammachuudhaan mana abbaa ishee fi haadha isheetti guddatte. Beektu laata? Garuu wareegnee godhanne waan ta'eef wareega nyaachuun nurra hin jiraatu jedhanii Taaysaas 3 yookaan Muddee 3 bara 12 gara mana qulqullummaatti geessan jechaadha. Gaafa mana qulqullummaatti geessanis ergamaan Waaqayyoo Waaqa biraa ergamee dhufe Faanu'eel kan jedhamu masoobii warqee keessa nyaata nyaatamu kan Waaqarraa fidee xoofoo ifaa keessa kan dhugamu fidee raate ishee afeere uffannaa isheen uffattus akkasuma laateef. Beektu laata? Haaluma kanaan giiftiin keenya maaramiin ergamoota Waaqayyootiin daawwatamaa, barsiifamaa, eegamaa mana qulqullummaa keessa waggaa 12 jiraatti. Waggaa 12 waggaa jiraatte kana keessattis qormaati garaagaraa ishee mudachaa ture. Haa ta'u malee garuu ergamoonni Waaqayyoo ishee faana waan turaniif homaa ta'u gochuu hin dandeenye. Dhumarratti waggaa 15 gaafa isheen guuttuu Ayhuudoonni miqqanyoonni akka namaa ishee si'anii as keessaa baatu ittiin jedhanitti murteessani. Asii baasnee eessatti geessina ree jedhan. Maatiin ishee wareega jedhanii fidanii laatanii gara maatii dhaquu hin dandeessu. Attam goona jennaan as keessaa baatee haa heerumtu jedhan.
Gaafa waa'ee heeruma isheetii dhagaan namoonni 4,000 natu fuudha jedhanii achitti ol ga'an beektu laata. Nama 14 kan immoo isaan eenyu fayyannaa jettan tokko dargaggeessa fuudhuu barbaadee qarshii dhabee ture. Tokko immoo sababa addaatiin haadha manaasa kan lakkise. Inni sadaffaan immoo warra haati warraa jalaa duute maanguddoota turan jechaadha. Kanneen keessaa kan itti laachuu qabna kan jedhan maanguddootatti laanna jedhanii maanguddooti filamanii gaafafan isaan immoo baay'inni isaanii 1,985 ta'e beektu laata. Isaan keessaati garuu isin keessaati eenyuuf akka laannu nuti hin beeknu Waaqayyo haa murteessu. Dhaabbannaa keessan irratti maqaa barreeffadhaa nutti kennaa mana qulqullummaa keessa keenya irratti isinii kadhannaa jedhan. Mana qulqullummaa keessa ka'anii gaafa irratti kadhatan maanguddoota 1,985 keessaa uleen maanguddicha Yoosef hiddi isaa lafa qabatee baala baasee lalisee daraaree ija naqatee bule. Achumaan Yoosefitti haa kennamtu kan jedhamu irratti caafamee ture jechaadha beektu laata. Haaluma kanaan Yoosef mana isaatti fuudhee gale. Mana Yoosefituu jirtuu Bitootessa 29 barri dheekkamsaa sun duwwaa gaafa ta'u qulqulluu Gabreelii Waaqa biraa ergamee misraachoo itti dubbate. Gaafa sana bishaan budduksuudhaan laga deemtee turte. Achi daftee gaafa galtu mana taa'ee ammas misraachoo itti himuu jalqabe. Yemmuu kana kun seexana isaa harmee koo waan dogoggorseetu na dogoggorsuudhaaf jettee laata jettee raattee gara mana qulqullummaa deemtee kadhachuu jalqabde. Gaafa mana qulqullummaa deemtee kadhattus mana qulqullummaas taa'ee eegee akkuma wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa kaa'ee jiru sana itti dubbachuu jalqabe misraachoo. Dhumarratti gaaffii 3 gaafattee deebii qubsaa gaafa inni laatuuf akka jecha kee naaf haa ta'u jettee dubbii Waaqayyoo fudhatte. Sagaleen abbaa bira ture sagaleen foon hin qabne dhiiga hin qabne lubbuu hin qabne sun gadameessa ishee keessatti murtaa'ee qaama godhate jechaadha beektu laata. Haaluma kanaan ji'a 9 bultii 5 garaa ishee keessa gooftaan murtaa'ee ture mudde 29 bara tokko Beetlehemitti dhalate jechaadha beektu laata. Egaa giiftiin keenya Maaramiin waggaa 3 gara mana abbaa isheetii waggaa 12 mana qulqullummaa keessa waggaa 3 ji'a 3 gooftaa wajjin edda gooftaan du'a mo'ee ol ba'ee booda immoo waggaa 15 mana Yohaannis abbaa wangeelaa olumaa gala mana Yoosefiif mana adaadaa isheetii immoo ji'a 9 olumaa gala dachee kana isheen jiraatti waggaa 64 ture beektu laata. Xirri gaafa 21 bara 49 waggaa 64 isheetti jaalaluma isheetiin akka isheen boqottuuf gooftaan itti dubbate. Haaluma kanaan yeroo isheen boqochuudhaaf jettee jirtu barattoonni yeroo geggeessuudhaaf jedhan Toofanaas kan jedhamu namni jallaan tokko reeffa ishee galaga ishee naqeen guba jedhee uf tolummaadhaan ka'e. Ergamaan Waaqayyo ishee cina jiru billaas hafuuraatiin harka isaa ciqileetti irraa kute. Harki isaa lachinutti rarra'ee beektu laata. Yemmuu kana naaf gaddi maaloo haadha Waaqayyo jedhee gaafatti boo'u akkuma ilmi ishee fannoo irra taa'ee warra isa balleessuudhaaf isa irratti miidhaa geggeessaniif kadhate dhiifama godhe isheen dhiifama kadhattee fi Phexros harki isaa cita akka hodhamu taasifte beektu laata. Haaluma kanaan egaa reeffa ishee kana awwaaluudhaaf gaafa deeman Ayhudoonni karaa cufanii reeffa kana gubuuf gaafa jedhan gooftaan Yesus Kiristoos reeffa harmeessaa kana Yohaannis abbaa wangeelaa wajjin ol fuudhee gara gannataatti keessee muka jireenyaa jala reeffa ishee kan akka inni kaa'amu godhe. Barattoonni garuu dubbiin edda tasgabbaa'ee booda reeffa giiftii keenya Maaramii awwaallachuuf gaafa jedhan akka isheen ol fudhatamte hin barre waan ta'eef hin barbaadanii argachuu hin dandeenye ji'a 6 guutuu barbaadan. Ji'a 6 guutuu barbaadanii gaafa dhaban dhumarratti laguudhaaf kadhannaadhaan Waaqayyoon gaafanna jedhanii hagayya tokko laguu jalqaban. Hagayya tokko laguu jalqabanii hagayya 14 gaafa ga'an bara 49 keessa ji'a 6 booda gooftaan kadhannaa isaanii dhaga'ee reeffa giiftii keenya Maaramii kabajaan fide nagaan siniif haa ta'u ho'aa foon giiftii keessan Maaramii kan barbaaddan kabajaan awwaalladhaa jedhee laateef eebbise. Haaluma kanaan barattoonni iddoo awwaalcha gooftaa keenyaatti Geetaa Samaa iddoo jedhamutti geessanii awwaalan. Gaafa awwaalcha ishee kana kan hin turre Toomaas ture. Gaafa guyyaa 3 booda hagayya 16 bara 49 giiftii keenya Maaramiin du'a kana keessaati ka'i jedhee akkuma Daawit sila sinitti miraajii karaajisan gara iddoo boqonnaatti akkuma du'aa ka'umsa ilma isheetii akka ol kaatuuf kabaja ergamootaan faaruudhaan gara samiitti dhufee Waaqayyo ishee kaase. Yemmuu kana Toomaas lallabaa utuu galaa jiru duumessa irratti ishee arge. Gaafa argu eebba irraa fudhatee gaafa gooftaan koo ilmi kee du'aa ka'ee sani nagarre har'a immoo gaafati awwaalamtu si nagarre ani cubbuu maaliin maqe jedhee boo'e. Giiftii keenya Maaramiin ati immoo kun ol boo'uu koo agarteetta waan ta'eef hin gaddin jettee eebbistee kafana isaan ittiin kafanan kana laatteef. Toomaasis kafana kana fudhate
Toomaasis kadhama kana kan fudhateef waa sadiidhaaf ture. Yaadannoodhaaf, eebbaaf, fayyinaaf ture. Dhufee barattootatti waan ta'e kana dhossee meerri giiftii keenya maaramii jennaan kunoo noo owwaallaqnee ta'aa jirra jedhan. Ani namanu kana akkamittiin namni xirriitti du'ee naaseetti owwaalama. Dhaqaa qotaanatti agarsiisaa malee hin amanu jedhe. Yommuu kana obboloonni isaa ati gaafa gooftaan du'a mo'ee ka'ees shakkitee turte. Cinaacha isaa waraaname keessa harka koo kaa'ee barruu isaa waraaname keessa quba koo kaa'ee yoon jedhe malee hin amanu jettee turte. Kottu deddeemnee sitti agarsiifnaa jedhanii boolla qotani. Boolla awwaalcha ishee gaafa qotan waa tokko keessaa dhaban. Isheen akkuma du'aa ka'umsa ilma isheeti gaafa guyyaa sadaffaa kaatee samiitti ol baateetti oo. Yommuu kana hin naane inni edda sanaa booda waan dume sarratti arge sana isaaniitti hime. Maal jedhee kunoo argee samaa irratti argee kafana isinittiin kafantanatti laatteettiyyuu jedhe. Haluma kanaan barattoonni gammadanii kafana sana fuudhanii hiratanii jedha. Beettuu laata. Duutillee kan hin oolleedha jedhe Yaareed. Qulqulluun Yaareed duutillee kan hin oolleedha. Garuu duunni giiftii maaramii dinqisiisaadha akka jedhe kan giiftii keenya maaramii dinqisiisaa ture. Beettuu laata. Isa kan biraa guyyaa biraatti fufna. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u.